akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduu. Aanaa Zuwaay dugdaatti kirkirri lafaa fi mallattoon dho'iinsa volkaanoo mudatee jiraachuun ibsame. Sibiila Oromummaan akka Oromootti daangaan Oromiyaa eegamuu qaba jedhame. Hayyoonni baajanni Itoophiyaa waggaa 10 ta'u qisaasifamee jira jedhan. Oduu biyya alaatiin qondaalli olaanaa dhaabbata Tiraamp yakka gibiraan himatame. Babal'ina oduutiin aanaa Zuwaay dugdaatti kirkira lafaa fi mallattoon dho'iinsa volkaanoo mudatee jiraachuun ibsame. Waxabajjii 24 2013 godina Arsii aanaa Zuwaay dugdaatti kirkirri lafaa fi mallattoon dho'iinsa volkaanoo mudateera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanichaa obbo Adam Hajji abbootii warraa 365 maatii isaanii 2065 waliin ganda bitee fi beetroo jiraatan hatattamaan gara naannawa biraatti godaansaa akka jiran himaniiru. Hawaasni naannichaas mallattoo dura hin beekamnee fi hin dhagamiin uumamaa jira jedhaniiru. Waxabajjii 17 2013 gaafa kamisa darbe irraa kaasee guyyaatti yeroo 3 hanga 5tti deddeebi'aa kan dhagamu sagaleen akka hurrumsaa fi roobaa yookaan kakaawwee roobatti lafa jalaa fi hollannaan lafaa mul'achaa himaniiru. Bakki mallattoon kun itti mul'ataa jiru naannawa daangaa piroojeektii dhaabbata ji'ootarmaalii Tulluu Mooyyee humna elektirikaa meegaawaayitii 550 maddisiisuu danda'utti ijaaramaa jiraachuun kan wal daangessu waan ta'eef shakkii humni lafaa kun wal qabatina jedhamuun ni tilmaama jedhameera. Mallattoon kun guyyoota 6 irra deddeebiin mul'achaa jiruun sodaarraa kan ka'e hawaasni naannawaa bakka ganda biitee beetroo jedhamu irratti gara iddoo biraatti baqachaa jiraachuun ibsameera. Sibiilli Oromummaa akka Oromootti daangaa Oromiyaan eegamuu qaba jedhame. Akka xiinxaltoonni jedhanitti qabiyyee waraana Tigraay guutumaa guututti jijjiiramee jira jedhaniiru. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa lafa naannoo sanaa lakkisee ba'aa jira jedhan hayyoonni kunneen hoggansi yeroo naannichaas ifatti labsamuu baatu iyyuu Tigraay guutuu keessa diigama jira jedhaniiru. Itti dabaluun xiinxaltoonni kunneen naannoo Tigraay kan hogganu jaalannes jibbines wayyaanedha jedhaniiru. Gama biraatiin tibba darbee irraa jalqabee Tigraay keessatti rasaasa gammachuu yoo ta'e malee rasaasni waraanaaf dhukaafamu hin jiraatus jedhaniiru. Bakka qaamni isaan lolu gallakkisee bahetti lafa duwwaatti dhimma dhukaasaniif hin qaban kan jedhan hayyoonni. Kana jechuun wayyaaniin lola dhaabdi jechaa miti dirree waraanaatti jijjiirame jedhaniiru. Dirree waraanaa tokkichi naannoo Amaaraa lammataa daangaa Eertiraa ta'a. Kan daangaa Eertiraa hatattamaan kanatti ho'uu baattullee kan kaaba Gondar yaaddoo cimaa kaasuu qaba jechuun xiinxaltoonni kunneen dubbataniiru. Wayyaaniin injifannoo ammoo farkaa qabdu hidhannoo gurguddaa federaala hiikkachiiftee fi nyaara addunyaa fayyadamte naannoo Amaaraa daaraa gochuu dandeessis jedhaniiru. Torbaan kana keessa kutaa waraanaa makaanaayizd 4 akka hiikkachiifte himataa turte kan jiran hayyoonni tibba kana irra jalqabee ammoo raayyaan ittisaa taankii fi konkolaataa waraanaa gurguddaa lakkisee gama daangaa Affaariin bahaa jiraatuun dubbatamaa jira jedhaniiru. Amaarri yeroo sana dhagahuu diddee naannolee akka Walqaayit dimoogiraafii jijjiiraa turan kan jiran xiinxaltoonni kunneen amma dimoogiraafiin sun bifa suukanneessaa ta'een deebi'ee jijjiiramuu mala jedhaniiru. Akkuma irra deddeebinee jenne Amaarri seenaa keessatti geerarsaa fi dhaadannoo malee waraana injifatee hin beeku jechuun xiinxaltoonni kunneen dubbataniiru. Gama biraatiin Suudaanitti, Afaarittis, Gumuuzittis baqatuu hin danda'u asumatti baqata jechuun xiinxaltoonni kunneen dubbataniiru. Woboo daangaa Amaaraa fi Oromiyaa jiranis milishaan Oromiyaa humni addaa Oromiyaas raayyaa ittisaa kan jeneraalota Oromoon hoogganamu kunis sibiila tokkoon akka jarri isaan godaanne ittisuu qaban jedhaniiru. Hayyoonni baajanni Itoophiyaa waggaa 10 ta'u qisaasafamee jira jedhan. Akka hayyoonni kunneen dubbatanitti baajata doolaara biliyoona 2.3 yookaan qarshii biliyoona 100 ta'u ji'a 8 qofa jidduutti lola bu'aa irraa hin argamnetti akka bahe mootummaan mirkaneesse jedhaniiru. Kanuma waliin lubbuun bahee fi qabeenyi bade hin tilmaamamne kan jedhan hayyoonni akka TPLF qabeenya bade himataa turtetti doolaara biliyoona 100 waan ta'utu qabeenyi Tigraay barbadaa'e jedhamaa ture jedhaniiru. Kisaaraan kun lola Oromiyaa keessaa kan Beenishaangul kan Suudaan akkasumas mormii uummataan qabeenya naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti badee hin dabalatu jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Kisaaraan kun hundi kan dhufe siyaasa sammuu nama murtooftee keessaa burqee kan ta'e jedhu ta'a jechuun yaada gubbaa gadi dhufu malee kan uummata irraa dhiyaate fudhachuu dhiisuu irraa kan maddeedhas jedhaniiru.
dibbeen lola Oromiyaa irratti kanaa olii biyyattiitti yoo fide malee bu'aa mootummaan irraa argatu hin jirus jedhaniiru. Qisaasama waraana Tigraay irratti dhufeen wantoota kanaa gadi haa shallaqnu jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Bu'uuraaleen diinagdee buufata fayyaa, mana barumsaa, daandii, riqicha, sarara ifaa, sarara bishaanii, sarara bilbilaa, warshaaleen hedduun diigamanii qabeenya manaa fi qabeenya uummata naannoo Tigraay qisaasamee jira jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin qondaalli olaanaa dhaabbata Tiraamp yakka gibiraan himatame. Dhaabbanni pirezidaantii duraanii US Doonaald Tiraamp fi hoogganaan daldala isaa yakkoota gibiraan wal qabateen himatamaniiru. Abbootiin alangaa akka jiranitti shirri waggoota 15 ture kun hooggantoonni wantoota akka beenyaa, mana kiraa fi kaffaltii mana barnootaa jennuun gibira jalaa miliqaa turaniiru. Abukaatoon dhaabbatichaa fi Wilsberg yakka gibiraa hin raawwanne jechuun iyyataniiru. Dhaabbanni Tiraamp kaampaanii maatii hoteelota, kilaboota golfii fi qabeenya biroo of keessatti qabatudha. Dabalataanis gamoowwan Tiraamp waliigaltee kitaaba fi sagantaa TV adda addaas of keessatti qabata jedhaniiru. Dhaabbatichi yakkamaa ta'uun isaa yoo mirkanaa'e daldaltoonni tokko tokko hariiroo dhaabbata Tiraamp waliin qaban adda kutuu danda'u. Dhaabbatichis adabbii mallaqaa kaffaluu danda'a jedhameera. Qorannoon hedduu irrattis geggeeffamus pirezidaantiin duraanii kun innis ta'e daldalli isaa homaa yakka akka hin raawwanne haaleera jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.